Hordoftoota Itiyoo Sooshaal Saayinsii kun Ji'oogiraafii kutaa 9 boqonnaa 3 paartii 2 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Yeroo darbe keessa yookiin viidiyoo darbee ni ka'a barnoota keenya Natural Resource Base of Ethiopia kan jedhu irraa eegalle wantoota garaagaraa ilaalaa turre irraa jechuudha. Kanneen keessaa Natural Resource jechuun maal jechuu akka ta'e jalqaba barnoota keenya irratti ilaalleerra jechuudha. Akkasumas immoo Natural Resource iddoo lama gurguddootti qoonneeti kan nu ilaallu jechuudha. Innis maalidha? Renewable Resource and Non-Renewable Resource jennee qoonnee jirra jechuudha. Akkasumas immoo maalummaa isaa achi jalatti immoo qabeenyota qoodaman kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Achumaan jechuudha itti fufee factors that affect natural resource qabeenya uumamaa wantoota miidhaa irra qaqqabsiisan kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Qabxii keenya inni lammaffaadhaan jechuudha barnoota keenya darbe keessatti jechuudha drainage system of Ethiopia kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Barnoota baay'ee barbaachisaa jechuudha. Drainage jechuu maal akka ta'e what is drainage system kan jedhu barnoota keenya irratti qabxii isa jalqabaa irratti ilaallee turre jechuudha. Akkasumas types of drainage in Ethiopia kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Itoophiyaa keessatti sirni yookiin drainage systemiin iddoo sadi gurguddootti kan qoodamu ta'uusaa ilaallee jirra jechuudha. Inni jalqaba Western or Mediterranean drainage system kan jedhu kana ilaallee turre jechuudha. Akkasumas laggeen achi jalatti qoodaman Tagaazee, Abbaay, Baaroo, Okoboo fi Oomoo Gibee laggeen arfan kun Western yookiin immoo Mediterranean drainage system jalatti kan qoodamanii jechuudha. Akkasumas immoo Inland or Rift Valley drainage system kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Laggeen achi jalatti ramadamu laga Awaash ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Xumuratti immoo South Eastern or Indian Ocean drainage system kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Laggeen achi jalatti ramadaman laggeen lama Waabii Shabalee fi Gannaalee ta'uusaa bal'inaan barnoota kana ilaallee turre jechuudha. Barnoota keenya yeroo ammaatiin jechuudha water resource of Ethiopia qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu kan jedhu kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isinis amma xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya viidiyicha like gochuun yommuu eegaltan namoota hedduu bira ga'uu ni danda'a. Kun dhaamsa keenya isiniin jedha. Water resource of Ethiopia qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu. Qabeenya bishaaniitiin Itoophiyaan maal fakkaatti kan jedhu barnoota keenyaan kan ilaallu ta'a jechuudha. As you know, Ethiopia has been known as the water tower of northeastern Africa for the last 50 to 60 years. Kana jechuun akkuma beeknu jedha. Baroota 50 haga 60 darban keessatti Itoophiyaan kaaba bahaatirraa yookiin kaaba bahaa Afrikaatirraa water tower jedhamuun kan ishiin beekamtu jechuudha. Jecha yeroo baay'ee ka'udha jechuudha. Qabeenya bishaaniitiin baay'ee beekamtu kan taatedha jechuudha. Ethiopia is the second richest of water resource potential following the Democratic Republic of Congo. Itoophiyaan qabeenya bishaaniitiin Afrikaa irraa jechuudha sadarkaa lammaffaa irratti kan ishiin argamtu jechuudha. Inni kunis Democratic Republic of Congotti kan aantee kan ishiin qabeenya bishaanii kan ishiin qabdu jechuudha. So qabeenya bishaaniitiin baay'ee beekamtu kan taate Democratic Republic of Congo dha jechuudha. Itoophiyaan immoo itti aantee qabeenya bishaanii qabaachuudhaan kan ishiin beekamtu jechuudha. Generally, Ethiopia has adequate average rainfall in most areas. Iddoowwan baay'eetti Itoophiyaan jechuudha averageedhaan hamma roobinsaa jechuudha giddu galeessaan gaadha kan ishiin qabdu jechuudha. Waggaa waggaadhaan hamma roobinsaa yookiin hamma bishaan roobitiin waggaa waggaadhaan qabeenyi ishiin qabdu keessaa adequate kan ta'edha yookiin gahaadha jechuudha. Bishaan roobaa giddu galeessaan waggaatti argattu Itoophiyaan bishaan gahaa qabdu ishii taasisa jechuudha. As a result, it has several major rivers like lake and significant ground water jedha jechuudha. Akka fakkeenyatti qabeenyawwan Itoophiyaan qabdu kana keessaa inni adda dureetti eeramu jechuudha. Major rivers laggeewwan gurguddoo akkasumas lakes haraawwan irree qabdi jechuudha. Akkasumas immoo significant ground water bishaan lafa jalaatirree qabaachuudhaan kan beekamtu ta'a jechuudha. Okay, 3.3 major rivers of Ethiopia and their characteristics kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Major rivers of Ethiopia kan jedhu kana irratti qabxii keenya 3.3 irratti jechuudha. Major rivers of Ethiopia laggeewwan gurguddoo Itoophiyaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkasumas immoo their characteristics amalli laggeen Itoophiyaa qaban kun maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, Ethiopia is among the
few countries that have many rivers. Itoophiyaan biyyoota muraasa laggeen qaban keessaa sadarkaa adda dureedhaan qabeenya bishaaniitiin yookiin laggeewwan baay'ee qabaachuudhaan beekamtudha jechuudha. As well as being numerous Ethiopian rivers are energetic. Energetic kan ta'anidha jechuudha. Laggeewwan Itoophiyaan qabdu baay'een isaanii maal kan ta'anidha? Energetic kan ta'anidha jechuudha yookiin humna qabeessadha jechuudha. Sababa energetic ta'aniifis maalidhaafi laggeewwan Itoophiyaa baay'ee isaanii lafa ol ka'u irraa yookiin haayilaandii kan jedhaman irraa ka'u jechuudha. Gaafa irraan gadee gadi yaa'an jechuudha humna qabeessa ta'u jechuudha. Steep sideidhaan irraa gadee waan yaa'aniif jechuudha humna guddaa qabu jechuudha. Kanaaf most of Ethiopian rivers are what energetic jedhamanii beekamu jechuudha. They flow from the highlands of the interior to the peripheral lowlands and then to seas and lakes bouncingly. Kana jechuun ka'umsi isaanii laggeewwan Itoophiyaan qabdu baay'een isaanii ka'umsi isaanii lafa ol ka'u irraa jechuudha. Highlands irraadha kan isaan ka'an jechuudha. Xumura irratti immoo gara lowlandsitti gadi yaa'anii jechuudha. Kan isaanii seas yookiin galaanotatti makamu jechuudha. Kan isaanii immoo haraawwanitti kan makaman jirudha jechuudha xumura irratti jechuudha. These conditions have made Ethiopia is known as the water tower of northeastern Africa and as the watershed between the Mediterranean Sea and the Indian Ocean drainage system. Haalli kun maal ishii taasisaa Itoophiyaan water tower of northeastern Africa jedhamte akka ishiin beekamtu ishii taasisaa jechuudha. Laggeewwan baay'ee qabaachuun ishii jechuudha. Asirratti gabateen kun nuuf kaawwameeti jira jechuudha. Laggeewwan gurguddoo Itoophiyaa keessatti argamanidha jechuudha. Jalqaba irratti kan argan wabii shabalee kan jedhudha. Gara baddaa yookiin jalqaba isaa kana irratti jechuudha. Catchment areaan jira. Akkasumas immoo leengisiin iddoo lamatti qoodamee jira jechuudha. Inside biyya keessatti dheerina isaan qaban akkasumas immoo outside erga biyya keessaa ba'an immoo dheerina isaan qaban total waliigala immoo ida'ama isaanii akkasumas immoo major tributaries laggeewwan xixinnoo gara laggeewwan gurguddoo kanatti yaa'an jechuudha. Qabatee jira kan jedhu jechuudha. Wabii shabalee 200,500 fi 7 catchment area yookiin iddoo inni cover godhu jechuudha. Lafoo inni qabatu jechuudha. Length in kilometers inside isaa yookiin biyya keessatti 1,340 erga biyya keessaa ba'ee booda immoo 660 jechuudha. Waliigalatti hagam dheerataa 2,000 kiiloomeetira kan dheeratu ta'uu isaati jechuudha. Laggeewwan xixinnoon immoo gara isaatti makaman jechuudha. Raamis, Erer, Deekaataa, Fafeen, Yerer, Gobellee, Galleetti, Mojo. Laggeewwan xixinnoon kun gara wabii shabaleetti kan yaa'anidha jechuudha. Adeemsumaan hundi isaaniitu jechuudha. Bal'ina lafa qabataniitiin jechuudha asirra taa'anii jiru jechuudha. Abbaay gannaalee jedhee itti fufa jechuudha laggeewwan kana akkasumas immoo tributaries isaanii kan laggeewwan xixinnoon gara laggeewwan gurguddoo kanatti yaa'an kan jedhu gabatee kanarratti tartiiban taa'eeti kan jiru jechuudha. Okay. Qabxiin keenya inni ta'an their characteristics of Ethiopian rivers kan jedhudha jechuudha. Amalli laggeen Itoophiyaa kun qaban maali kan jedhudha jechuudha asirratti kan nuti ilaallu. Okay. The most important characteristics of Ethiopian rivers include what? Characteristic yookiin amalli laggeen Itoophiyaa qaban kun tokkoffaa seasonal fluctuation in water volume dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waqtii gannaa waqtii irratti kan hundaa'an jechuudha. Waqtii gannaa bishaan guutinsa qabuun kan isaan beekaman jechuudha. Akkasumas immoo waqtii bonaa maal ta'u ni hir'atu jechuudha. So seasonal fluctuation jechuu danda'ama jechuudha. Waqtiilee irratti hundaa'u jechuudha. Hamma bishaan qabaataniitiin waqtiilee irratti kan isaan hundaa'anii jechuudha. Inni taan steep profiles jechuun maal jechuudha? They arise from very high places and flow to the country's borders across lowlands. Laggeewwan gaararraa gadi yaa'anidha jechuudha. Steep profiles kan isaan qaban jechuudha. Inni sadaffaa rapids and waterfalls along their courses. Baay'ee saffisa kan qabanidha. Rapids jechuun baay'ee saffisa kan qabanidha jechuudha. Akkasumas immoo waterfalls dha jechuudha. Yaa'insa isaanii gara oliitti irratti waterfalls yookiin afaan Oromootiin fincaa'aa kan jennu sana kan isaan uumanii jechuudha. Arfaffaa running through steep sided river valley and gorges.
sulula keessadha kan isaan yaa'anii jechuudha. Inni shanaffaa surface boundaries both international and domestic. Akka idil addunyaattis akkasumas immoo biyya keessatti akka daangatti kan isaan tajaajilanii jechuudha. Gajjallaa kanatti immoo ofii kootii kanan dabaleedha. Kitaaba irra jiru jechuudha. Most of Ethiopian rivers originated from highland. Laggeewwan Itoophiyaa hedduu isaanii jechuudha haayilaandar yookiin lafa ol ka'urraa kan isaan maddanii jechuudha. Non navigable or not used for transportation except a few rivers like Baro. Laggeewwan Itoophiyaa geejibaaf navigable jechuun geejiba bishaan irraa jechuudha. So geejiba bishaanii kanaaf hin tajaajilan jechuudha laggeewwan Itoophiyaa. Except what lagni Baaroo amma tokko geejiba bishaaniitiif ni tajaajila jechuudha. Kaan isaanii geejiba bishaaniitiif hin tajaajilanii jechuudha. Sababni isaa maaliifi steep sided yookiin gaararraa yookiin lafa ol ka'urraa gadi waan yaa'aniif akkasumas immoo koorsii isaanii irratti fincaawaa garaagaraa waan uumaniif jechuudha. Geejiba bidiruuti yookiin geejiba dooniitiif hin oolanii jechuudha. Majority of Ethiopian rivers are jechuu barbaade asitti are transboundary. Sorry, sababa barreeffamni dogongoree fi are transboundary. Laga boundary yookiin daangaa kutanii kan ce'anidha jechuudha. Biyya ollaatti kan isaan ce'anidha jechuudha. Laggeewwan Itoophiyaa baay'een isaanii jechuudha. So inni kun characteristic of Ethiopian rivers kan jedhamudha jechuudha. Yookiin amala laggeenii Itoophiyaan qabdu kan jedhamudha jechuudha. Iddoo kanatti focus kan jedhu kanarratti jechuudha. Some of the Ethiopian rivers are given new names after they cross the country borders. Example, laggeewwan Itoophiyaa kaa erga biyya keessaa ba'anii booda maqaa biraati kan isaan qabatan nuun jedha asirratti. Fakkeenyaaf River Abbaay become Blue Nile in the Sudan. Lagni Abbaay biyya keessatti Abbaay jedhama. Erga biyya keessaa daangaa kutee ba'ee booda immoo maal jedhama? Nile jedhamee kan inni beekamu jechuudha. Akkasumas River Tagazeen biyya keessatti Tagazee jedhamuun beekama jechuudha. Erga biyya keessaa ba'ee immoo Atabahaara jedhamuun beekama jechuudha. Eessa keessatti? Sudaan keessatti jechuudha. River Gannaalee become River Juba. Lagni Gannaalee immoo Jubaa jedhamuun beekama jechuudha. Somaaliyaa keessa erga ga'ee booda jechuudha. River Baro become River Sobat in Sudan. Sobat jedhamuun beekama jechuudha. So laggeewwan Itoophiyaa kaa erga biyya keessaa cross godhanii ba'anii booda jechuudha. Maqaa biraati kan isaan moggaafatanii jechuudha. Isa kana jechuu barbaadeeti jechuudha. Okay. Qabxiin keenya inni itti aanu jechuudha. 3.3 jechuudha. Lakes of Ethiopia. Qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu keessaa kaa inni lammaffaa irratti nuti amma arginu kun jechuudha. Lake yookiin haraawwan Itoophiyaan qabdu jechuudha. So isa kanas kan ilaallu ta'a jechuudha. By African standard akka Afrikaatti jechuudha. Ethiopia is a country rich in lakes. Itoophiyaan biyya qabeenya harootiin badhaatedha yookiin rich kan taate qabeenya haraatiin beekamaa kan taatedha jechuudha. They are found dispersed on the plateaus and clustered in the Rift Valley. Inni kun kaa plateau irratti dispersed yookiin bibittinnaanii haraawwan argamanidha jechuudha. Rift Valley keessatti immoo clustered walitti qabamanii kan isaan argamanidha jechuudha. Haraawwan Itoophiyaan qabdu kun. Most of the lakes are the result of structures that occur during the quaternary period. Baay'ee isaanii kan isaan uumaman jechuudha. Bara quaternary period jechuu quaternar period keessatti kan isaan uumaman jechuudha. Quaternary periodiin Cenozoic era keessatti kaasee amma yeroo ammaa kanatti kan jirudha jechuudha. The natural lakes found in Ethiopia can be classified into highland and Rift Valley. Highland and Rift Valley qoodamu jechuudha. Haraawwan uumamaa Itoophiyaa keessatti argaman kun jechuudha. Highland lakes kan jedhaman jiru akkasumas immoo Rift Valley lakes kan jedhaman jiru tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Osoo tokkoon isaaniitti ilaaluun eegalin duratti jechuudha. Artificial lakes kan jedhaman jechuudha yookiin haraawwan namtolchee kan jedhaman jiru jechuudha. Kanneen akka hara qooqaa sababa laggeen hidhamaniif haraawwan uumaman jechuudha. Haraawwan akkasiis jiru jechuudha. So amma kan nuti ilaallu natural lakes found in Ethiopia. Haraawwan uumamaa Itoophiyaa keessatti argaman kana jechuudha. Highland lakes haraawwan ol ka'oo yookiin plateau irratti argaman akkasumas immoo Rift Valley keessatti sulula qinxaama keessatti haraawwan argaman kan asirratti ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti highland lakes kan argannu jechuudha. These lakes are situated on the plateaus. Harri kun plateau irratti kan argamu jechuudha. Plateau irratti hara argamudha jechuudha. Innis maal ta'uu danda'a? Crater ta'uu danda'a jechuudha. Crater or
watershed lakes ta'uu danda'a jechuudha. Crater lakes jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo watershed jechuun maal jechuudha? Kan jedhuuf barnoota keenya gad jallaa yookiin sadarkaa elementarii tiree barachuu dandeenya jechuudha. Crater jechuun volkaanoon erga dho'ee booda jechuudha. Afaan godhate jechuudha. So afaan sana keessatti erga bishaan guute booda hara crater lake jedhama jechuudha. Akkasumas watershed kan jedhamus ni jira jechuudha. So harawwan akkanaa kun hara highland lakes irratti kan isaan argamanii jechuudha. Tokko tokko isaanii kan ilaallu ta'a. These types of lake resulted from different type of structural formation. A crater lake is formed after an explosive volcano break a mountain open, leaving a deep mouth, and the mouth is filled with water. Akkuma jechuuf yaalittika crater lake kan jedhamu kunika erga volcanoon dho'ee booda jechuudha. Kooniin gaaraa sanarratti afaan banamee kan mul'atudha jechuudha. Bifa asirratti argitan kanaan jechuudha. Isa kanatti erga bishaan guuteen booda hara crater jedhamee yookiin crater lake jedhamee kan inni beekamu jechuudha. Akkasumas the highland crater lake in Ethiopia are high near Dasse and Hashange near Koram. Harawwan Itoophiyaa keessatti argaman jechuun harawwan lafa ol ka'oo Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. Yookiin hara crater kan jedhaman jechuudha. Near Dasseetti kan argamu hara high kan jedhamu jira. Akkasumas Hashange naannoo Koromitti kan argamu jechuudha. Harawwan kun hara crater ta'anii hara akkasumas immoo lafa ol ka'oo irratti kan isaan argamanii jechuudha. There are also crater lake in different parts of Ethiopia. They include many small but deeper lake in around Bushoftu. Harawwan biroos ka hara crater kan ta'an kun jechuudha. Baay'ee xixiqqoo ta'anii garuu gadi fageenya kan qaban jechuudha. Harawwan hedduun jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Bushoftu irratti harawwan baay'eetu jira. Isaan keessaa ka Bushoftu Kuruftuu, Baabogaayaa, Arsadee kan jedhaman kunis ka hara maaliti crater lakes dha jechuudha. Wancii and Dandi around Amboo, Gincii and Waliso. Harri wancii kan jedhamu jira jechuudha. Naannoo Ambootti kan argamu. Akkasumas naannoo Gincii fi Walisootti argama jechuudha. Naannoo sana kan itti dhiyeenyan Walisoottis ni dhiyaata, Amboottis akkasumas Gincittis ni dhiyaata jechuudha harri wancii kuni. Akkasumas Ziqqaalaa Arza Azar Crater Lakes. Zuqqaalanis hara crater jedhamuun kan isaan beekamanii jechuudha. So crater jechuun haala kanaan fakkeenya kanaa jechuudha. Asirratti hubachuun ni danda'ama jechuudha. Gaara irratti kan inni jiru yookiin pilaatoo irratti kan inni argamu jechuudha. Yoo ilaaltan garamittuu yaa'u jechuudha. Harri kun qaama hundaanuu maal ta'eedha kan inni jiru. Qaama lafaatiin marfameeti kan jiru jechuudha. Crater jechuun sababa volkaanoon naannoo tokkoof yookiin pilaatoowwan irratti dho'eef jechuudha. Kana booda maal ta'a? Bishaan dhaqee boolla isaa sanitti gaafa guutu harri crater ni uumama jechuudha. Watershed lake kan jedhamus pilaatoo irratti kan inni argamudha jechuudha. Watershed jechuun akkuma asirratti fakkii kanarratti arguuf yaalaa jirtanitti jechuudha. Bishaan hara kana keessaa ni ba'a jechuudha. Akka craterii sana osoo hin taane kunis gaara irratti kan inni argamu yookiin pilaatoo irratti kan inni argamu garuu bishaan hara kana keessaa hin ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf leek taanadha asirratti kan argaa jiru jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha isinitti mul'ata yoo jiraate ta'e jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha bishaan as keessa maal ta'a? Outleetiin bishaan ba'u ni jira jechuudha. Lagni Abbaay hara kanarraa ka'a waan ta'eef jechuudha. So hara watershed jechuu fi crater lake jechuun maal akka ta'e akka hubattan abdiin qaba. For example, Lake Tana was formed during the Quaternary period that had already been formed between the Gojjam and the Gondor Massif jedha jechuudha. Harri kun hara watershed ta'e kan pilaatoo Gojjamii fi Gondor gidduutti hara argamudha jechuudha. Harri Taanaa kun jechuudha. Inni lammaffaa Rift Valley Lakes kan jedhamu jira jechuudha. Kana olitti kan laallaa turre jechuudha gosuma tokko jechuudha. Hara lafa ol ka'oo irratti argamanii jechuudha. Harri lafa ol ka'oo irratti argaman kun yookiin craterii ta'uu danda'u yookiin immoo watershed lake ta'uu danda'u jechuudha. Inni lammaffaa garuu kan of danda'e jechuudha Rift Valley Lakes kan jedhamu jira jechuudha. Harawwan sulula keessatti argaman jechuudha. Unlike the Highlands Lake osoo akka hara lafa ol ka'oo irratti argamanii san hin ta'in the Rift Valley Lakes as what clustered kan ta'edha jechuudha. Walitti sabsaabamee yookiin walitti sissiqee kan argamudha jechuudha. Toora tokko irratti kan inni argamudha jechuudha. Yoo ni mul'ata ta'e kaartaa kanarraa isinitti agarsiisuuf nan yaala bal'iseetoo jechuudha. Naannoo kana akka argaa jirtanitti jechuudha. Harri kun asirratti jechuudha clustered ta'ee jira jechuudha. Hara sulula
keessatti argaman yookiin Rift Valley keessatti argamanii jechuudha. Harri kun asirratti naannoo kanarratti kan mul'atu kun jechuudha. Kilaasterdi ta'ee walitti siqee kan inni jirudha jechuudha. Toorarraan kan inni argamudha jechuu barbaadeeti jechuudha. They are found, the Rift Valley lakes are formed in depression and the basin caused by tectonic activity. Inni kun sababa tectonic activity kan uumamedha jechuudha. Tectonic activity jechuun sosocho'iinsa dachee kanaa jechuudha. Akka geological history jechuudha. Tectonic activity jechuun jalqabarra dacheen nuti amma irra jiraannu kun ardiileen iddoo torbatti qoodaman kun tokko turan jedhama jechuudha. Adeemsa sochiitiin jechuudha gargar caccabanii ardiilee torbatti qoodaman jechuudha. Sababa achi keessaa sanitti yookiin taatee saniin harri Rift Valley kun dursumaayyuu jalqaba Rift Valley nu taatee sanaan uumame, harri kunis haaluma san keessatti taatee sanaan kan uumamedha jechuudha. They are found in linear pattern along the floor of the Rift Valley. Linear yookiin tartiiban haala kanaan jechuudha. Asirratti haala mul'ataa jiru jechuudha. Liinerii kan ta'anidha jechuudha. Kaartirraa isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Liiner paatarnii kan qabanidha jechuudha. Toora tokkorra kan isaan argaman jechuudha. Toora tokkoon kan isaan argamanidha jechuudha. Asirratti haraawwan iddoo kanatti haraawwan mul'atan jiru jechuudha. Leek Abbii kan jedhamu jira. Leek Ziwwaay, Leek Abjaataa, Leek Langaanoo, Leek Shaalaa, Leek Hawaasaa, Leek Abbayaa, Leek Jaamoo, Leek Chowbeer kan jedhaman kun haraawwan sulula keessatti yookiin Rift Valley keessatti kan isaan argaman jechuudha. Okay. 3.31 Significance of Ethiopian lakes and rivers kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Barbaachisummaa laggeewwan Itoophiyaa kanaatii fi haraawwan barbaachisummaa isaanii maaliif barbaachisu kan jedhu ilaalla jechuudha. Ethiopian rivers and lakes are very important natural resource. Qabeenya uumamaa baay'ee biyyattiidhaaf barbaachisaa ta'edha jechuudha. For the development of socio-economics, guddina hawaas dinagdeetiifis baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha jechuudha. Barbaachisummaa isaanii kana keessaa kan muraasni or some of their general importance are given briefly below. Kan armaan gadii jalatti taa'uuf yaalaman kana jechuudha. Barbaachisummaa laggeewwan Itoophiyaa fi haraawwan kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay. Hydroelectric power laggeewwan Itoophiyaa baay'een isaanii kan sababa lafa ol ka'urraa ka'aniif jechuudha. Irraan gadee waa yaa'aniif jechuudha. Hydroelectric poweridhaaf baay'ee barbaachisuudha jechuudha. River are source of hydroelectric power supplies for the country. Example, laggeewwan hydroelectric yookiin humna ibsaa maddisiisuudhaaf barbaachisan laggeewwan hedduutu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf River Gibee irratti hidhaawwan hedduutu jira jechuudha. Gilgil Gibee 1, 2, 3 jedhamee jira jechuudha. Iddoo sadiitti humna ibsaa kan maddisiisudha jechuudha. Akkasumas River Awaash 1, 2, 3 kan jedhamu jechuudha. Hydroelectric power project kan barbaachisudha jechuudha. Akkasumas River Fincaa kan jedhamu jira jechuudha. Humna ibsaa maddisiisuudhaaf Tagaazee, Malkaa Waaqennaa, Koishaa under construction yeroo ammaa kana ijaarsarra kan jiru jechuudha. Koishaani yeroo ammaa kana jechuun bara 2000 fi naatti fakkaata 2022 irraa kan inni ijaarsa isaa eegale jechuudha. Yookiin bara 2013-15 irraa kan inni eegale jechuudha. Great Ethiopian Renaissance hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa jechuudha. Inni kunis humna ibsaa biyyattii kanaa uwwisuu kan danda'u jechuudha. Nurra darbee biyya alaatiif ooluu kan danda'udha jechuudha. Hidhni guddichi laga Abbaay kunis humna ibsaa maddisiisuuf kan fayyadaa jirudha jechuudha. Okay, barbaachisummaa inni biraa fishery qurxummii horsiisuudhaaf haraawwan baay'ee barbaachisu jechuudha. Ethiopian rivers and the lakes are also the country main resource of fish. Example, haraawwan baay'een qurxummii oomishuuf kan tajaajilan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hara Caamuu, hara Abbaay, Leek Taanaa, hara Taanaa jechuudha. River Baaroo akkasumas laga Baaroo kun
oomisha qurxummiitiif baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha jechuudha. Okay, major irrigation schemes haraawwan Itoophiyaa baay'een isaanii tariitii jal'isiidhaaf hin oolanii haa ta'u malee Awwaash waan lafa diriiraa irra yaa'uuf jechuudha. Sulula Qinxaamaa guddaa keessatti waan argamuuf jechuudha. Most utilized in regard this because of the plains is crosses for hundreds of kilometers. Kilomeetirri dheerasaa yookiin dheerinni isaatiin sulula keessa waan deemuuf jechuudha. Lafa diriirarra waan deemuuf jechuudha. Jal'isiidhaaf kan barbaachisu laga Awwaash jechuudha. Most utility kan ta'e laga Awwaashidha jechuudha. Baay'een isaanii irrigationiidhaaf yookiin jal'isiidhaaf kan oolanii miti jechuudha. Awwaash garuu gaariidha jechuudha jal'isiidhaafi. Navigation most laggeewwan Itoophiyaa baay'een isaanii navigationiif yookiin tajaajila geejjiba bishaaniitirraa hin oolanii jechuudha. Amala laggeewwan Itoophiyaa keessatti kaasuuf yaallee ture jechuudha. Because of steep side yookiin rangadee waan yaa'aniif fincaawwan garaagaraa waan uumaniif jechuudha. Most navigationiidhaaf hin oolanii jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha. Lagni tokko baaroo kan jedhamu jechuudha. Lagni kun tajaajila bishaanii yookiin tajaajila geejjibaatiif ni oolu jechuudha. Laggeewwan Itoophiyaa keessatti argaman tajaajila geejjibaatiif hin oolan haa ta'u malee immoo haraawwan baay'ee isaanii tajaajila bishaanii tajaajila geejjiba bishaanii kanaaf hin oolu jechuudha. So asirratti laggeen keessaa lagni baaroo tajaajila bishaanii yookiin tajaajila geejjibaatiif ni oola jechuudha. Harri immoo kanneen akka harxaanaa jechuudha. Odolaawwan isaanii bira ga'uudhaaf jechuudha. Dooniidhaan ni deemama jechuudha. Bidiruuwwan garaagaraa xixinnoodhaan ni deemama jechuudha. Ziwaa jira akkasumas Leek Abbaay are important inland waterways jedha. Isaan kun egaa tajaajila geejjibaatiif kan oolanii jechuudha. Okay. Inni biraa tourism and recreation. Turizimiidhaaf attract gochuudhaaf yookiin tajaajila turizimiitiif ni oolu jechuudha. Qabeenyi bishaanii kun haraawwan laggeen kun jechuudha. Ethiopia lakes and rivers provide recreation resources and aesthetic value jechuudha. Sababni isaanii turizimiidhaaf oolan maalidhaa fi the presence of variety of fish, birds and others. Qurxummiilee hedduu nama hawwatan akkasumas simbirroowwan garaagaraa gosoota garaagaraa naannoo sanarraa jiru jechuudha. Akkasumas immoo wantoonni lubbuu qaban naannoo sanarraa turistoota kan hawwatan naannoo sanarra jiru jechuudha. The scenic beauty of the lakes harri miidhagina qabaachuudha. Akkasumas hot spring around the lake naannoo haraatitti jechuudha. Hot spring yookiin burqituuwwan bishaan lafa jalaa bishaan waan jechuudha. Naannoo sanarra hin argamu jechuudha. The spectacularly river gorge and the most impressive waterfalls. Haalonni kun egaa naannoo kanatti egaa wantoonni akkasii argamu sun egaa turizimiidhaaf barbaachisaadha jechuudha. Hawwataa taasisa waan ta'eef turistoonni naannoo sana kan daawwatanii jechuudha. So barbaachisummaa haraa fi laggeen Itoophiyaa qaban keessaa inni kunis isa tokko jechuudha. Okay. The economic potential of this scarce resource is enormous, but it is not well developed yet. Baay'ee tajaajila guddaadha kan qaban qabeenya uumamaa yookiin qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu kun jechuudha. But haa ta'u malee not well developed yet. Baay'ee kan irratti hojjetamee miti yookiin baay'ee sababa diinagdeetiin kan irratti hojjetamee miti jechuudha. Okay. Hordoftoota Itiyoo Social Science kun barnoota keenya paartii 2 asirratti xumurra. Paartii 3dhaan major soil type of Ethiopia kan jedhu qabadheessi dhufa. Nootti kana argachuu yommuu barbaaddan jechuudha. Toora teelegiraamii keenya Itiyoo Social Science jechuudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Galatoomadha. Paartii 3 yeroo dhiyootti isiniif dalaga jechuudha. Thank you.